السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردوتو تكينيا كواقفة في أمس موتيو كان كريستانا كان إسلاما بكم جرتني تنجيني كنا كانوا نرمد إسن هاجو إسن جنة إيجا سلاما الرحمنامتي إجمالتو الربا مالتو نو قبامتي وانا ماركانو قبو كنا نمني مرتوكو قبدني wanni harkaanuu qabu waan jabaadha. Waan jabaa dhugumatti waan jabaadha. Biyya anatu beekaa ana malee namni beeku hin jiru. Namni akka keetii ka akka keetitti baqatee biyya namaa jiraatu. Anas si beekaa ka an jedhe malee hin ta'u akka an jedhetti deemta malee akka ati jette sun hin ta'u jedhee odoo badii ofii beeku. Yeroo akkan taanetti si doorsisu agarta. Garuu mootiyyuu namni dhugaaf deemu namni yoo dhugaaf dhaabbate gufuu hedduu si baay'ata. Nama dhugaaf dhaabbate gufuun itti baay'atti yoo millee taanan. Kanaaf nuti gufuun feete yoo nu baay'atte doorsifni fedhe yoo nutti jiraate dhugaa kaleessa in baafna jennee gadi baaneefsan osoo hin baafne manatti hin dachaan. Abadan abbaan fedhe waan fedhe haasa'e. Ni baafna dhugaa ni baafna. Dhugaa san baafnee nuti mootiyyuu yoo akkuma amma haasaan kana akkuma tilifoona nama sodaachisan kana yoo dhugama tarkaanfii ka fudhatan taate nuti illee tarkaanfii sanii fudhan. Namni nama waliin jiru namni martuu baatii sagalii dhalate nutis baatii sagalii dhalate atis baatii sagalii dhalate. Biyya namallee yoo taate atis biyya namaa keessa jirta nuti illee biyya namaa keessa jirra. Wanni yoo sodaan nuti akkan jirta. Maallaqas yoo taate maallaqa yoo taate ka ati qabdu olitti nutis qabaachuun mala obboleessa kee. Kana waan nama sodaachisu hin jirtu. Kana waan ta'eefi oluma kaaniitiin lafuma waan ofii balleessan odumaa beekan oduu harki isaanii kun xurii qabu akkana gara galchitee yoo laalte gamaa gamanni xurii qabu. Deebitee ani kun qulqulluudha ati kanarratti haasaa jirtu kun maqaa na balleessite hoggaa jettu wallaahi akkasii miti. Dhugaan jirtu garuu bakkuma jirtu jirti. Dhugaan ni baati. Gaafa rabbiin baase ni baati guyyama eeggatti malee. Kana waan ta'eefi har'a sila namni bakka san dhaqeetiin dhimmi kiyyallee isiniif gala jedheetiin yaada. Akkuma xiqqoo miira keessa seenee hangumaan aaree ta'ee odoo dhimmallee ibsin gamanatti kutee dhimmi nuti amma irratti cinqamaa jirruu fi namni marti irratti wal jibbaa jiru dhimma caaltuuti. Dhimma caaltuutii fi dhimma ajjii qaama haati sabboontuu barbaadaa jirtu kana jechuudha. Jara keenya nuti amma waan deemaa jiru kana keessa warra waan kanarraa quba qabu warra ragaarraa dhiyaatirraa ragaa sadaffaa irratti namni jiru ana na fakkaata. Waraqaallee na bira gaheetii jira. Garuu akkuma isiniin jedhee wanni miira keessa na seensisee haasaatti na seensisees haaruma san waan adda addaatu deemaa jira jechuudha. Hanga nama sodaachisu hanga tilifoona si bilbilanii waan silaa'atu namni siin jedhan sunuu jettee haasa'uu nutti qositti ulfaatu waan akkasiitu haasa'ama. Namni sodaachisanii jiru waan akkasii jiru. Namni akkasii sodaachisanii duubatti deebisanii jiru. Nutis duubatti hin deebinu ittillee duubatti hin deebina. Jabaadha. Eega karaan itti fuftan kun karaan amma itti deemtan kun atakaroon kun faallan deemuun kun eega mirga isinii fakkaate deema. Mara kun qabu. Ana amma duras viidiyoo lama waraabeetti dhimma kanarratti. Kootaati dubbii tana karaa nagaatiin finna. Abdii ofii keetii silaa hajjiin nama waa balleesse dhaqiitii sayiditti dhaqii haadha sabboontuu bira dhaqaatii kabajaan manguddummaadhaan gaafadha dubbii tana akka silaa sirna Oromoo kalee qabdutti fixa. Yoo intala tana gurbaan ka jaalatullee taate. Yoo mootiyyuu aarii wayii haadha sabboontuu irraa qabaatee aarii sanii jecha ka dho'isullee taate koottaa manguddummaan laalaa dubbii gamaa gamanallee manguddummaan fixa isin jedhee ture abdi. Hin dhageenye. Har'allee kaatee dhayitee anilleen haaluma naamijjechuu dhabee fi dhufuu hin dandeenye ijoollee dhayitee mootiyyuu ragaa waan isaan haasan waan akkasiiti. Ragaa qabatamaa hin qabani. Dhugaa dubbachuuf dubbii haadha sabboontuutu caala. Dubbiin haadha sabboontuu ammallee ima caalti. Isin nama dhugaa barbaada deemu isin immoo garee maafiyaadha. Garee faallaa namaa deemu. Karaa seeraan itti deeman isinii danqaraa ta'e karaa danqaraa isinii banamu warra karaa danqaraa banuuf dhiibu isin. Kana waan ta'eef haati sabboontuu dubbiin isillee dhugaadha. Warri raguuf deemu sunis namni ilaalu waan hin taane ragu. Huma arge raga.
Hoggaa raayiddu san kakattee raayidda. Waan hin argine hin raayiddu. Dhugaan ilma rabbiiti. Dhugaan ilma rabbii san raayidda safuu manatti hin galattu. Nutillee wanni waan kana keessatti akkanatti haasofnee nu gubeef dhugaadha ilmoota mucattii kanaatu nu gubee jechuudha. Maal balleessitee waan kana balleessitee jarana ila waan akkanaatiif dho'isinee jettanii dhuftanii kabajaan haadha sabboontuu gaafattanii huma isin balleessisanuu meebii isin irraa isinii fuudhuu haa dadhabdu. Isinii sirreessuu haa dadhabdu. Kana dhiiftanii karaa nagahaa karaa manguddummaa isinii jabaatee ragaa isii qopheessite jeequ. Kun immoo tuyyuu imaararraa laalee argee jedhaa. Fooq irraa gallaalee namni fooq irraa laalee akkamitti nama argaa. Yeroodhaaf yoo ati haasofsiiftu ati baramma sodaan si keessaa mul'ataa bara abdi amma nuti bar abbaan dhimmaa sihi hajjiidha eenyuma akka ta'e adda wallaallee bar. Hajjiin maan himatan sunuu kamana seeratti dhiyeessa sunuu gabbahee waa takka hin jenne badii ofii beeka kaa. Kanaaf callise ati immoo abukaattoo taatee asii deemtee ragaallee si haasofsiisa mee maarraguu heddan kanallee mee maarraguu heddan. Haadha sabboontuu maaliif dhufte? Ka kana guutuu qorachaa jiru si. Abbaan dhimmaa si moo hajjiidha dhiiroo. Dubbiin nu dhibbe. Wanni ati immoo ragaa maarraguu dhuftettee gaafattee kun fooqarraa laalee arge naan jedhe. Kun immoo tiyyuu maal ta'e maali naan jedhe. Maal silaa baabaa kiyya akkanatti raguu dhufne akkana jedhanii akkasii himan barbaaddaa? Hin himamu yogguma san agarta. Yooma akkanatti akka warri amaaraa jedhu fil lafiitti waan jedhamu san agartee yogguma daarektii walafoo dhaabbannee mana murtii dhaynee siira inni san agarteemi yeruma san waarra inni sii himne malee shaararra nu gaafattee ila akkana raguu henna waan akkana raguu henna akka jedhanii sii himan barbaaddaa wallaahi miskiina jedhe sheemiini biroo garana nyaattee yooti kanuma raguu henna huma sitti himne kanuma shaararra sitti himne kana raguu henna kanaaf gammaddee utaalte la akkasii miti wanni rayna uma dhugaati uma dhugaa sarrayna sii tayaa sii ta'uu baataa dhuguma sarrayna ni raynaa miti ni rayna. Tamaam gaafa rayne immoo waan ati gootu hin laalla. Kana waan ta'eef ammallee nutiin kun foon takka ilmaan Oromooti. Yoo dubbannellee yoo uffannellee waliin barenne yoo dhaabannes waliin barenne. Hammeenya walirra dalaguun akka isin deemtan kanatti hammeenya fukataadha. Shira. Abboo ilmi dhiiraa tokko bar dubartii bira dhaabbata malee waliin hin mormuu bar faallaa isiin deemuu bar. Ati silaa har'a akkasirraa bareedu abdi. An amma kasir irratti haasawuun akka gaariitti na aarse haasaa keetu na aarse maaliif yoo jette ka abbaan dhimmaaf barbaadame ati immoo mee maaltu si rakkisee gara deemtee waa'ee ragaa haasofta waa'ee haadha sabboontuu haasofta waa'ee akkas maaf barbaachise akkas taanaan silaa atiin kun nama jabaadha abdi silaa ati malee namni dhugaan dubbatuu miire mee kootuu dhugaa saniin wanni nurraa bareedu wanni gaariin nu jidduttillee ta'u manguddummaadha mee kootuu dubbii tana. Amma odoo ragaan hin ragamin guyya margaa sanu bormalee ragaan iftaanii miire bormalee iftaan amala kee kana jijjiiradhu amala maafiyummaa kana jijjiiri amala bareedaa uffadhu huccuu adii uffatuu qofaa miti keessa afaddeessi kootu nuti warra ragaa dhufuttis jarana mee dura dubbii tana manguddummaan fixannaa haadha sabboontuu wajjin haasofna nu gargaara nutuu si gargaarraa akka manguddootitti duraan isinii kennine isin dura gabbaanee hin haasofnu dhaqaatii manguddummaan fixadhaa isinii jennee miire amma hin haasofne asii wajjin nutillee. Kootaati manguddummaan mana seeraa sanillee waraqaa mana seeratti fuudha. Manguddummaan fixannaa akka aadaa keenyatti jedhaan. Tamaam akka aadaa keenyatti itti walii gallaa minal aadaa anaa jedhaani warra irratti himatame sanillee dhaqaa itti hima hin didu jarri shayxaanami. Namni nama walitti araarsuu didu shayxaana yoo ta'e malee namni hin jiru isin heeyyaman. Dibbaan miree hin beeknaa baraka. Maallaqa qabaa maallaqaanin achi cufaa kanaan akkana godhaasan dhiisaa. Dhugaa jirtu san dhugaa baafna jedhaati koota haadha sabboontuu kabajaan gaafadha manguddummaa qaba nutillee ragaa keenyallee nurra hafu. Tamaam kana waan ta'eef ammallee falliyyuu tokko kootu guyyaa lama wiixataa uffata adii uffattee dhufteetiin achi nu afoo deddeemtee mataa nutti irraasini keessa kee adii uffadhu haadha sabboontuu wajjin haasa'i furmaata buusa manguddummaatti deebi'a dubbiin manguddummaatti yoo deebi'an malee ni ulfaatti. Kana waan ta'eef haati sabboontullee dhugaan jarruu bargara tokkoon ragaa sii ba'aa jirani haadha sabboontuu. Abdiin dubbiin haadha sabboontutu wayya dhugaa dubbachuuf jedhe. Haati sabboontuu ragaa isii fidattee dhufte viidiyoodhaa dabalata sii fiddee bar viidiyoo ragaan nama sadi ka'uu danda'e qabdi baraati sabboontuu. Ragaan nama sadi kama ati haasofsiifte san agartee nama sadi ka'uu danda'e qabdi. Oromoo waan jette
waamaran haasa'anii jette Oromoon. Kana waan ta'eef waamaran haasa'u. Wanni haasa'u silaa waa hedduu jira. Kana maran haasa'u. Kana waan ta'eef baabaa kiyya. Anillee irra ragaa mana seeratti irratti dhufe na harka jira. Kana waan ta'eef kaarraa kalamaffaa ka guyyaa wixatallee na dhufee na bira gaheetiin jira. Hin dhufaa wixatanii dhufa inshaallah yoo wanni fedhe gale hinaaf. Kana waan ta'eef manguddummaatu yeroo bareeda. Kootaati manguddummaa haasofnee manguddummaa hafi nutullee isi wajji dhaaban. Muhammad illeen waan gara seeratti dhuftanii yoo gaafatan warroo ragaa Mustafaa ta'ee fedhu Muhammad ta'ee fedhu ona ta'ee nama manguddummaan akka aadaa keenya kaleessatti fixachuuf deemu wanni dinnu jiru lakkii hin fixatinii nuti siiraynaa ragama kana qilee isaan na inni jennu jiru. Ilmi namaa walafoo gattaa'ee dhugaa wal nyaachisee kijiba wal nyaachisuu dhiisee dhugaa sanii fixatee addaan galee nageenyi jidduu namaatitti yoo bu'e gurbaan amma kanatti cinqamaa jiru kun illee nageenyatti yoo deebi gara hojii ofii idileetti yoo deebi irra gaarii wanni bareeda walii nama galchu immoo manguddummaadha. Koottaa manguddummaa naaf hin dubbitan. Ammallee isin kadhadhaan Hajjii fi Abdilleen Sa'iidilleen dubbii sana quba qaba. Akkuma nama quba hin qabneetti cal jedhan namni guutuun isaanii yoo dubbiin jabaatte immoo hin fiffiidan odeeffannoo guuruuf humaa isin barbaachisu. Ofii gattaa'ati ofii keessanii odeeffannoo garaagaraa naa guurta sirra gattaa'ati tokko tokko taanee gatteennee haasofnee manguddummaan finnee nagaa keenyatti dachaanannoo martiinu. Kana yoon ta'in akka amma deemnu kanatti deemnoo jettan wallaahi isin hin baasu. Ardhas isinii hima borus isinii hima isin hin baasu walillee isin baasuuf hin ta'u. Kana waan ta'eef hati sabboontu atillee namilee cabinii anillee har'a kasirraa hafeef sodaadhee odoo hin taane mootuyyuu huma adda addaa tokkotti qashoo isii natti dhagamnaan dhaabbadhee dura waan tokko jarjarurra dhaabbatanii yoo ilaalan dubbilleen akka gaariitti nama dhufti jedhee dhaabbadhee ilaaluuf hafe si maddii jirra si afoo jirra dhugaan teeti yoomillee taanaan dhugaan tee lafan baddu jabaadhuutii itti fufi. Isaan har'a dubartiidha humaan fidduu waa takkan gootu maaliidha haati sabboontu wanni abbaa manaa keessi yaadachiisullee hin jiru. Atuu yoo jabaatte akka amma jabaatte kana jabaatte dhiira jabaa ta'uu dandeessaa jechuudha. Nullee si booda jirra Oromoodhu hedduu si booda jira kasi mararfatan. Kan dhimmi mucattii tanaa garaa nyaatte nama hedduu jira jechuudha. Kana waan ta'eef yoo toltu fallaanaadhaa ooyituudha fallaanaadhaa jedhan qabbanooyitu harkaa jedhan yoo tolte manguddummaan dhufanii yoo fixatan haala wasaala. Yoo didamte karama jirru kanatti itti fufnaa nuti gara maraanuu qaamanis humnaanis si maddii jirra si wajjin dhaabanna inshaallah. Amma guyyaa haga guyyaa wiixataa mee maaltu ta'a laallee walitti dachaanutti hordoftoota keenya isinillee qubanu qabaadhaati nuti yoo adda feete galte dhugaa mucattiisanii baafnee wannummaan dalagame sunuu yoo ka dalagamullee taatu akka sodaachisaan jiru kanatti qophiidha nuti fudhachuuf huma takka hin sodaannu. Kana waan ta'eef inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti kayri rabbi walitti nu adachaasu manguddummaa tanaan dhumattee jarri kunillee of beekee gareen maafiyaa kunillee ofitti as deebi'ee haasofni jarri haasoo kun bareedadha. Nuti immoo tuyyuu yoo manguddummaa fixadha isinii jedhu ragaa sodaannetii miti manguddummaa tana bareedduudha. Karaa kaleessa abbaan keenya fi hawwanni keenya irra dhufanii jechaa fi kootatii manguddummaa yoo fixattanii jettan haala basaalaa yoo fixachuu baattanis karama jirru itti deemna. Mee maraafuu rabbi kayri walitti nu adachaasu hordoftoota fi kabajamtoota keenya har'aaf haasaa kiyya asumarratti dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.